Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Guyyaarraa ammoo odeeffannoo addaa keessattuu haala yeroo dhiyeenya Itoophiyaa fi Indiyaa hariiroo waliin ilaalchise daawwannaa muummee ministeera biyya Indiyaa Nareendra Moodiin Itoophiyaa taasise irratti qopheeffannee qabna. Hamma dhuma sagantaa teenyaatti hordofuun dagatinaa sin jecha amma kallattumaan gara sagantaa guyyaarraatiif qopheeffannetti sin dabarsina. Muummee ministeera biyya Indiyaa Nareendra Moodiin daawwannaa isaa Itoophiyaatti taasiseen guyyaarraa muddee 17 bara 2025 walgahii waloo mana marii bakka bu'oota uummataa Jaaffaa irratti haasawaa jalqabaa taasiseen Itoophiyaa dinqisiifachuu ibseeti jira. Daawwannaan ministeera muummee Indiyaa Nareendra Moodii Itoophiyaatti taasiseen ajandaa addunyaa ta'uun simannaa Itoophiyaan mootii Hindii kanaaf taasiftee miidiyaalee addunyaa hedduu ajabsiiseeti jira. Itoophiyaa fi Indiyaan durirraa jalqabee michoota cimoo hoggaa ta'an kan ammaa kun ammoo michummaa bira qotee gara hariiroo obbolummaatti kan ceese ta'uun mul'ate. Ministeerri muummee Indiyaa Nareendra Moodiin simannaa michoota isaa Itoophiyaa kana dinqisiifachuu malee galata guddaa galcheefiti jira. Ministeerri muummee Indiyaa Moodiin fuula gammachuun guutameen walgahii paarlaamaa Itoophiyaa duratti haasawaa taasiseen akkas jechuudhaan dubbate. Michoota kiyya amanamoo Itoophiyaa warqee hafe keessatti Itoophiyaan biyya seenaa durii fi qaroomina ulfina qabeessa qabdu mallattoo qabsoo bilisummaa guddaa Afrikaa fi uummata gurraachaa qaa kabajaa kanaaf naaf kan nuqeessaniif gammachuu dachaatu natti dhagahama jechuudhaan badhaasa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad kannee fuula gammachuutiin simate. Maqaa uummata biyya koo Hindii biliyoona takka tuqaa 5 ta'uun galata koo ibsuun barbaada jechuudhaan dubbate. Muummichi ministeera Hindii Nareendra Moodiin daawwannaa isaatii fi biyya teenya Itoophiyaatti taasisee jiruun yeroo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad badhaasa olaanaa maqaa Itoophiyaa qabu itti kennu haasawaa isaa keessatti dubbii xiyya armaan olitti dubbadheen alatti gammachuu xiyya ibsuuf jecha xiqqaataa jechuun dubbate. Hindii fi lammiileen Hindii yeroo biyya teenya Itoophiyaa faashizimiin Xaaliyaanii weerartu cinaa dhaabbachaa turullee kaase. Hindiin michoota amanamoo Itoophiyaatii fi Xaaliyaan faashistii qophii waggaa 40 booda meeshaa waraanaa qilleensaa fi lafarraatiin boombii summii seera addunyaatiin dhorkamullee fayyadamte Itoophiyaan ammoo injifannoo ulfina qabeessa kan adawaa koloneeffattoota rifachiifte guutuu Awurooppaa fi warra adii harka isaanii afaan qabachiifte. Haloota na bahuudhaaf Xaaliyaaniin waggaa 40 booda gara Itoophiyaatti dhuftullee Itoophiyaa mo'achuu hin dandeenye. Itoophiyaanonni walabummaa fi abbaa biyyummaa isaanii addunyaa duratti ittiin boonan Itoophiyaa mataa ol qabatanii Afrikaa fi uummata gurraacha hundaaf ibsituu ta'uu muummee ministeera biyya Indiyaa Nareendra Moodiin haasawaa isaa guyyaarraa taasiseen dubbate. Yeroo Itoophiyaan gidiraa fi rakkina hamaa san keessa jirtutti Hindii fi lammiileen Hindii Itoophiyaa waliin dhaabbachaa akka turan haasawaa muummee ministeera biyya Hindii Nareendra Moodiin taasiseen tuqameeti jira. Yeroo Itoophiyaan diinota adii waraanamaa turte muummichi ministeera Hindii yeroo sanii Jawaharlal Nehruun haasawaa paarlaamaa Hindii keessatti taasiseen nuti warri Hindii obboloota keenya Itoophiyaa keessatti rakkina keessa jiran gargaaruuf homaa gochuu dadhabnullee garuu yoo xiqqaate mararfannaa isaaniif erguu dandeenya. Sa'aatii dhaddacha isaaniitti arragadda isaanii keessatti isaan waliin dhaabbanna jechuudhaan dubbatee turu muummee ministeera biyya Hindii Nareendra Moodiin guyyaarraa haasawaa paarlaamaa Itoophiyaa duratti yaadachiisuudhaan yaadannoo wareegamtoota Adawaatis taasisaniiti jiru. Itoophiyaa fi Hindiin bara duriitii jalqabee seenaa michummaa jabaa karaa qaroominaa kan qaban hoggaa ta'u akkuma biyyi teenya Itoophiyaan seenaa fi qaroomina bara dheeraa qabdu Hindiinis seenaa fi qaroomina waggaa dheeraa kan qabdu hoggaa ta'u waggoota 2000 dura Hindiin daangaa Afrikaa karaa galaana Hindii cehuudhaan Itoophiyaa wajjin hariiroo daldalaa cimaa qabaachuunis yaadatame. Itoophiyaanonni bara durii karaa galaana diimaatiin baha jiddu galeessaa Arabiyaa, Chaayinaa fi Hindii waliin hariiroo daldalaa galaanaa cimaa qabaachaa kan turan yoo ta'u xumurarratti hariiroon Hindii fi Itoophiyaa jidduu jirtu seenaa fi qaroomina cimaa waggoota 1000 lakkaa'aman kan of keessaa qabuu fi gammachuu seena qabeessaa fi qaroomina Itoophiyaa fi Hindii waliin qooddachuun hariiroon isaanii taakkatti haaromsu mul'ate. Bara mootii Haayile Sillaasee tokkoffaatti hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Hindii jidduu bu'uura cimaa irratti kan hundaa'e ta'uun ibsame. Bara Dargii fi mootummaa Wayyaanee mootummaan jijjiiramullee hariiroon biyyoota lamaanii ammas cimee daran kan itti fufe ta'uu isaati. Itoophiyaa fi Hindiin barnoota, fayyaa, qonna, investimentii, teekinooloojii fi kanneen kana fakkaatan irratti walitti dhufeenya cimaa kan qaban hoggaa ta'u biyyoonni lamaan Itoophiyaa fi Hindiin addunyaa guutuutti tattaaffii nagaa eessisuu keessatti adda ture ta'uun ibsame.
Indiyaa fi Itoophiyaan biyyoota BRICS fi fooramii tumsa kibbaa keessatti gahee olaanaa taphachaa kan jiran hoggaa ta'u, Yuunivarsiitii Finfinneetti ammoo Piroofeesarri saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa kan ta'e Dr. Tezitaa Mulugeetaa Hinditti ambaasaadara Itoophiyaa duraanii hariiroo Itoophiyaa fi Hindii bu'uura seenaa hin raafamnee fi tumsa waliin irratti hundaa'e jechuudhaan hariiroo Itoophiyaa fi Hindii gama tumsaa waliinitti kan tarkaanfate jechuun ibseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa odeeffannoo haala yeroo irratti hundaa'uudhaan qophiin yeroo irraatiif qopheeffame kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.